hamma namarra ija kaa'an sagantaa mutuku gaafa dhagan waaqarrayyuu ija kaa'anii waan barbaadan fudhatanii galu. Raajichi natti hin buune maqaa na waamne narra gahee harka narra hin keenye jennee teenya yoo ta'an idimee likki baannee teenya baattisan. Maaliif isinitti fakkeenyaaf bu'ee nama tokko irra kaa'e nama tokkoon qaqqaba'an. Al tokkicha hunda kana kan wal qaqqabsiisuu danda'u Waaqa duwwaa. Ameen jedhaa. Namni dhimmamee dhufe immoo dhimma isaatu hin ba'atin mana kana gadi hin ba'u. Kana Waaqatu waadaa nuu gale. Nu tajaajilleef, nu itti raajneef, nu maal taaneef itoo hin taane Waaqumatu waadaa nuu gale. Ba'aa fidanii ba'aa fuudhanii hin galan. Kan keenya dhaabachuudha, lallabuudha, raajuudha, kadhachuudha Waaqayyo hojjechuudha. Nama sibiraa qabi Waaqayyo siif hojjeta. Dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo Kataku sini kisahnya, gagal bersiko cintanya. Kataku sini kisah pula, gagal bersiko cintanya. Abdini jera, abdini jera, gufabra. Amin amin. Abdini jera. Abdi jira gofabra abdi jira abdi jira gofabra dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo gata koo seekeessa. Abdi jira, ofrat rajume. Abdi jira, gutabra. Abdi jira, gutabra. Gata ko sene kisabla, gargar si ho chitagala. Gata ko sene kisabla, gargar si ho chitagala. Abdi jira, guftabra. Abdi jira, dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo bu'uura jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo dinagdee jireenya koo kimbii jabaadhaan koo Waaqayyo koo kataku sini kisahnya, gargar si ho chitagala. Kataku sini kisahnya, gargar si ho chitagala. Abdi jira, gutabra. Abdi jira, Abdi jira,
Injira kutabra namni halana tubra alala sarabra wiya jabdu ko takume nadi ko charabra wota michuga freko darma sawiya rekna wiya wotuna nimbe iri kulfona kaposite bugna betana landu krani asira janis mirgako aliner kamu jajati ikul nabi flako salbira shwan tete wagarite kakuko lapsi dandini afarasi waiko Siderrafatu garanko 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 Akale falafona Argata argatame Senam gesa kutatame Galben ko sinarfame Annantauti tunisa Chalese taniro lapse Sebe tire fajisako Ganna batina falme Ganna batina falme Okana limita chubago Kesana bose felite Nawarane harfika Rachalate tapsite On markez chakaliyesa Galate togaso Vedani sisarite Gargasi dewa yoko Sinerrafatu garanko Sinerrafatu garanko Sinerrafatu
Yes,
አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ሃሌሉያ ለዛና ተባለ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ የተባረከ ይሁን ለመስብራ ቀባ ሚካኤል አለሜራ ኢያትኬል አለሜራ ጀዋቀዮ ሲያርጊ ረዳኒ ulfina fida waaqayyo boorala bashida boorala laba sagale waaqayyo duga baba tokko dubbisee sabooda kadhanna waaqayyooni torbanni dhufu dhuga boomsan keessana ta'u amen merka keessan ulfuudha maqaa Yesuus Kiristoosin sababi galateeffachiisu sababa badiisaatuun taane sababa ulfinaa amen mana kee hagalu amen sagale waaqayyo duga udu tokko gidubbanne booda akkuma sila wangeelaawwan sidittime torban irraas ta'ee sanbatas beeksisaa turre qaroora keessan yookaas waan isin irratti kadhatame hingattu miti waraqata kan hinta tikitti gootu raayititti gootu waan kadhanne ta'u kana hinta jedhamin jettu amen maqaba firqa baasaa sinumtu amma baasa fagoo keessanii dhiyootti fuudha akka kanatti hingannu hingattu miti kan hinkeessu bilbila irratti jedhanii turan wangeelaawwan warra waraqata xaafuun don taane ani see bilbila irraa kana garuu hin amanu sooftiweerii yeroo seenitti bilbili foormaatii ta'uun beekamu waggaa dhufu bara 2014 guyyaa jalqabaa irratti tarataraa jechuudha ila akkas jedhee kun hin ta'e as dhaabattaniitiin ila kono kana xaafee ture hin ta'e kanan barreessee ture hin ta'e akkas jedheen ture hin ta'e qabatama harka waaqayyo irraa fuuna zimmenne tokko maattu jira sitti fakkaata nanaasa lallaba keessa waan naasoof badaaman dubbadhu waaqayyo nama karoora hin qabne wajjin hojjetu waaqayyo waaqa karooraati waaqayyo waaqa karooraati waan hundumaa karooraan hojjete jalqabaan badhumaatti karoora baase mee karoora baase akka waaqayyo dadhabu laali nutu karooran qabuuf dhiise waaqayyo waan baay'ee nutu karooran qabnu fakkeenyaaf amma sila bulisa ko tokko wajjin haasaa ture an calluma dhen birrii kadhadhaa kazaas እሺ ብሩ ተገኘሽ ከዛስ እቲና ይፈጀሱፉ አምራን ቀቡ ናይ ብሪ ባይ አርገቱ ከሮራን ቀቡታና ማል ጎዳቲ ነው ፈጀስ ባየም ማሊፎ ነጀሳ ማሊፎ ፈጀስ ብሪ ላ ማሊፍ የትኔ ያል ከሮራን ቀቡ ይሁዳን እኮ ኢየሱስ ይከነፍ ምቲ ማልጎ ደብሬ ከናይ ኦማ ጉርጉረ ማለ ኢየሱስኒ ብሪንግ ሱን ካሮራን ቀቡ ሲልማው እቱ ካሮራ ቀባቴ ሜ በፈጀሱ ይሱ ደንዳ ይሁዳን ምቱን ኢየሱስን ጉርጉሬ ብሪ ዱዋራ ቱሬ ጂሳ ማለ ሰማል ብሪ ቦዶ ነምኒዮ ካሮራ ቀባቴ ብሪ ዩ በዳም በርባዱ ካሮራ ሰነቱ ብሪ በርባዳ ካሮራ ለፈጅራና ነሞ ብሪ ልትገላልፈ ዝምነ ዋንጅራት ነው ፊቱ ባቀየ ዝምነን ከጅራት ልቦ ከኛ የገተስ በፕሮግራም ስንሰራ ስናቅድ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሰራል አሜን አስከ ዴራኒ ሲንስ ድፉ ረከካዳቲ ወር ቀምነሞ በበሬ ፈዳአሙ ባቀዩ ከነም አከስመትም ቤኩ የተም ቤካ ጫፌቱ ዋቀት ተገርሲስ ሄደ መጫፍ ከነራ ጅራም ኩን እናን ዋቀ ከሰደ አኔ ጫፈታ ከዱብዜረ ከና ጫፈቲነ መቶ ኮንቶኮን ኬኛር ፎላ ዋቀ የትንዱብፋም አሜን የሮደር ቤተኮ ዋይነ ምቸከና ተቆ ዱበደ ድሮ ዋይነ የሚያ
amma si harrasiisuma xiqqoo tokko dubbadha. Boqonnaa lamarra isa jiru. Lakkoofsa 11 isa jiru mee ni ilaalla. Ani gara Yerusaalem dhufee guyyaa 3 booddee namoota muraasa na duukaa turani wajjin halkan nan ka'e. Yerusaalem keessatti akkan hojjedhuuf wanta Waaqayyo yaada koo keessa kaa'e nama tokkotti illee hin himne. Horii ishee ani yaabbadhee adeemu irraa kan hafe kan biraa tokko illee ana biran turre. Ani halkaniin ka'ee karaa karra dachaa ba'e gara fuullee burqaa jawwee fi gara karra kosiitti nan adeeme. Dallaa Yerusaalem isa diigamee fi karra ishee isa ibiddaan gubame hubadhee nan ilaale. Yommus ani gara karra burqaa bishaanii fi gara kuufama bishaan mootichaatti nan darbe. Garuu horii ishee ani yaabbadhee adeemuuf karaan darbaa hin turre. Kana booddee dallicha hubadhee ilaalaa halkaniin dachicha keessa ol ba'e. Dhuma irratti immoo karra dachaa deebi'ee ol lixe. Warra biyya bulchan keessaa namni tokko illee eessa akka dhaqe maalis hojjechaa akkan ture hin beekne. Ani immoo hamma ammaatti Yihuudootatti, lubootatti, gurguddoota biyyaatti, warra biyya bulchanitti, namoota kan biraa warra hojjechuuf jiranittis hin himne. Ani yommus isaaniin gidiraa nuyi keessa jirru Yerusaalem jijjigdee akka badde karri ishees ibiddaan akka gubame hin argitu. Kanaafis nuyi si'achi yeelloo rabsamuutiif akka hin taanetti kottaa dallaa Yerusaalem deebifnee in ijaarraa nan jedhe. Akkasumas immoo irreen gargaarsa Waaqayyoo inni gaariin anaa wajjin akka jiru dubbii mootichi anatti dubbate tures isaanitti nan hime. Isaanis deebifnee ijaaruu hin jalqabna jedhanii humna isaanii jabeeffatanii hojii gaarii kanaaf hin ka'an. Sanbalaat namni mandara Beet Horoon Xoobbiyaa inni hojjetaan namni biyya Amoon Geshem Arabichis kana yommuu dhaga'an garuu nu tuffatanii nutti ga'isan. Wanti isin hojjechaa jirtan kun maali? Isin mooticha irratti ka'uuf jettu jedhanii nu gaafatan. Yommus ani deebisee nuyi garboonni isaa kaane ijaaruu hin jalqabna. Waaqayyo gooftaan bantii Waaqaa immoo nan jedhe. Kun boqonnaa 2:11 ka'ee isa jirudha. Isa booda ergi jaarsa kana jalqabe immoo Nehemiyaan ergi kun jalqabbii isaati. Ergi inni jalqabe mormii taansee ergi dallaa kana ijaaree raawwate immoo hiyyeessota gargaaruu itti fufee boqonnaa 5 irratti yoo ilaalle boqonnaa 6 irratti dhaqee dallaan sun xumurame. Ijaarsi dallichaa guutummaatti 6:15 dubbisaa jiru. Nehemiyaa 6:15. Ijaarsi dallichaa guutummaatti guyyaa 52 keessatti ji'a Eelul keessa gaafa guyyaa 25 raawwate. Jinoonni keenya hundinuu waa'ee isaa yommuu dhaga'an, sabni naannoo keenya jiran hundinuus ija isaaniitiin yommuu argan hojichi gargaarsa Waaqayyoo keenyaatiin akka hojjetame hubatanii na'anii lafa ilaalan. Yeroo sanas gurguddoonni biyya Yihuudaa caaffata baay'ee gara Xoobbiyaatti ergu. Xoobbiyaa biraas immoo isaaniif hin dhufa ture. Sababni Xoobbiyaan intala Shekeem yaa ilma aaraa fuudheef. Shekemiyaa ilma aaraa fuudheef akkasumas immoo ilmi isaa Yohaanaan intala Meshulaam ilma Berekiyaa waan fuudheef Yihuudoota keessaa namoonni baay'een isaaf hin kakatan. Itti dabalanis immoo hojii isaa isa gaarii anatti in odeessu. Waanan dubbadhus immoo isatti hin himu turan. Xoobbiyaanis ana sodaachisuudhaaf caaffata anatti in erga ture. Boqonnaa 7 irratti akkas jedha. Dallichi deebifamee ijaaramee balballi isaas
erga itti kaa'ame booddee warri karra eegan warri faarfatanii fi warri leewwotaa hin fo'aman. Mandara Yerusaalem akka bulchaniif immoo namoota lama nan fo'e isaanis obboleessa koo Hanaaniif Hanaaniyaa turan. Hanaaniyaani kun itti gaafatamaa mana mootummaa nama amanamaa namoota baay'ee caalaa Waaqayyoon kan sodaatu ture. Yaada isaa isinitti hima hunda isaa. Boqonnaa lama keessatti utuu hin dhufin boqonnaa tokko keessatti maaltu jira isinitti fakkaate? Nehemiyaan kuni nama beeta mangistii keessaa hojjetudha. Mana mootummaa keessaa hojjeta. Beeta mangistii inni hojjetu kuni biyya isaa miti. Biyya garbummaadhaan dhaqe keessaa beeta mangistii keessaa hojjetuutu hoduu dhagaa. Ergaa isa waaqarraa dhagaatu hin taane namootarraatu informationii fudhate. Information akka jedhutu isa qaqqabe. Ati beeta mangistii keessa jirta. Isa iyyuu beeta mangistii keessa naannoo qallabaarra hojjeta, naannoo nyaata daadhii buusa. Hagabuu hin qabu, beela hin qabu, daara hin qabu, itti tolaadha. Garuu maanni mandaroonni diigamaniiru lafeen itti dhalate. Biyyi isaa diigamteetti. Kanaaf information kana fudhatee maal godhe isinitti fakkaate? Akkadhu isa Waaqayyoo keessa koo kaa'ee fudhadheen gara mootichaa dhaqeedha. Keessa keenya waa jira. Ameen jedha. Ameen. Amma namni tokko Waaqayyo maal jedha laataa jedhu. Ganaa isa raajiin dubbatu barbaadu. Si keessa waa jira hin jedhe. Ameen. Deeqaa xiqqoon dubbadha bal'inaan kadhanna waan ta'eef. Inni ati nama Waaqayyoo taanaani afurri qulqulluun si mataa keettuun dubbata. Ameen. Waan gaarii sitti dubbatame keessi kee waan gaarii si yaade taanaan afura qulqulluudha. Waan namaa taanaan seexana. Kiristaanatti immoo waan namaan keessa hin taa'u. Kana warri gaarii yaadan keessa yeroo hundumaa kana godhi gaafa keessa isaanii jedhu afura qulqulluutti taasaa jira jechuudha. Kanaaf Nehemiyaan kun isa namootarra dhagee kanatu taa'etti yaadeetu keessa isaatti yaade. Maal yaade isinitti fakkaata? Ganaa raajummaan dhageenya. Ganaa ittiin lallabama. Ganaa as bahee Nehemiyaa Waaqayyo dallaa biyya keetii ijaarta jedha hin jedhamu. Hin yaade. Anamma jireenya gaarii hin jiraadha. Garuu mandaroonni keenya diigamaniiru. Lafeen akaakayyuu kootii akkoo kootii. Diigamee gubateera. Mandaratti na biddaan gubattee. Kanaafoo pilaanaa darraga. Karoora jalqabe. Keessa isaa isa dhufe sanatu mootii bira gaafa dhaqan callumadhaan haasa'u miti. Mbarraa. Qabalee magaafa dhaxxanii maaloo waan tokko na rakkise. Biyya keenya waddeessa muratu. Qabaleetti matanii. Maaloo waddeessa hin jiffadhaa gaafatan mamalkachaa qaafe. Qabalee iyyuu waa tsaafan malee hin naqu. Namni. Iyyata gashee. Gashee baaba tokko tsaafame qubaan. Itti godhatee itti geeffata jaarsi. Isa booddee muramu. Inni kun immoo waliigala bulchaa biyyaati. Mootii bira dhaqe. Pilaanuun dookumentii godhee hin geesse. Ilaa kana yaade. Maallaa wayyaa jedhe. Hin ilaale mootiin motiveeshinii mucichaa ilaale. Amma gurbaan kun maanne cabarbaruudhaaf asii ba'uu barbaade moo baduu barbaade moo hojii kaa dhiisuu barbaade moo maal xiinxaleetu deebii gottodhee. Amma deebi'ee inni dookumentiitti ma baatatee dhaqe. Gaafa dhaqu maal jedhaan mootiin bakka asii ayyameera dee. Nama si biraa qabii sii fayyamameera. Jedha dabalaati. Hin gammade. Gammadeetu natti dhee balbala irra ga'e. Yeroo gammaddan al tokko bilbila faarraanfattu yeroo mee hojii dorgomuu dhaxxanii bilbila keessanas keessanii tumateessanii congratulation gaafa isiniin jedhanii bilbila keessan gattanii ishidhaa sokkitu gammachuudhaan akkasii gammachuu waa si irraanfachiisu si argatu. Himnaan isa booddeetu balbala irra ga'ee ka'eetu Nehemiyaan qalaata baay'ee akka qabu yaadate. Karaan amma inni deeme sokku sunis eegdotaan akka marfamee jiru yaadate. Kazza በኋላ ተመለሰ. ወደ ንጉሱ መጣ. ላሜዴ ከራ isa darban kana nan rakkadha maallaa wayyaa biyyattis immoo haalli isaa ጥሩ miti. Maanni naani ወረቀት ና ከነዴ ዛሬ የማለፊያ ወረቀት ደርሰሃል. አሜን. ወረቀት በሬሲፈቴ ወረቀት ተተቆፋ በሬሲፈቴ ከእቱ አማስ ውይ በቃ ነንደር በማ በቃ ወጀቹ ጀልቀቡ ቆጥ ደቂ ጃሩ ጀልቀቡ ቆጥ ሰጀዱ ያዳ ፊጌ አማስ አላገኤቱ ወረቀት ከም ብራታፍ ተበለሰ ወደ ንጉሱ
deebi'eetu akkas jedhe. Muki akka amma seera mootummaan baasaa jirutti akka ammaatti akkasa duree abbaa argate murata. Hin muramu biyya sanatti. Seera dhorku baay'ee seera cimaa jira. Muka tokko muruu hin danda'amu. Waan hin danda'amneef maal godhan sitti fakkaata? Ba'ee ka'eetu xalaasa hafee fi ol deebi ammas xalaasa kanaa kennuu keessanii fedhe bara kuma mo'aa jiraadhaa. Garuu muka sana akka muree ittiin ijaaruu fi ayyama na barbaachisaa minnaani inni siifa barraa wedhe. Ilaalaa tokko ayyama biyya isaa dhaqee ijaaruu argate. Ara keessan ol fuutu. Isa si danqe. Ijaaruuf ittis si danqe. Har'a ayyama isaa argatte. Lammaffaa akkataatti kelloota ijaarama kelloota eegumsa qaban sana bira darbuuf waraqata darbiinsaa dhaqee argate. Ammas waraqata darbiinsaa. Harkaa kee agarshuu. Himbe indeebe ammoo sadaffaa maateriyaali ያስፈልገዋል ይሄ ሰውዬ ማቴሪያል ይበርባችስ እማ ኢጃሩዳፊ አየም አርገቹ ዱዋ ሚተም በቃ አየም ለፈን ኢጃር ማንን ኢጃር ደምተኮ ካርታ ባተ ይሆናና ኦሌ ማቴሪያል ከሌለ በምንድን ነው ቤቱን የሚሰራ? ዛሬ ማቴሪያል ያስፈልጋል እጅ ይገባል። አሜን አሜን እሰቦዳ ማቴሪያል ሲአየም ሜረን ጉባዳስ ጎዳስ ሙሩ ደንደሰ ከጅሩ ጠላ አሜን በረከዘ ነገባ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ወንትስም በርባችሱ ሀራ መቃ ኢየሱስ ይነርካ ከሰና ጋል ሀርካ ከገሌራ ኢይት መልከ ወገሌራ አሜን አማ ከነ ሁንዱ ማፍረቴ ኢቅዲሳ ሰካሮራ ስለባሰ ከሰ ከካሬ እንቀይጋ በተንግስቲራ ጋፈንዳ የረጣይ ፍተሻጅረደኒ ላጥወረቃ ነምወረቃ ተጥባቱን ፈተሸው አሜን ኢየሱስ ያሪ አሜን አትፈተሽም ማለፊያ ወረቀት ይዘ አትፈተሽም የለም ቪአይፒ ሳይሆን ቪቪአይፒ ነው የሚሆንልህ አሜን ከላ መንደር ብቻ ከሳ ጋር በረገበው ቆም ወደኒ ይትመደ ቆም ይትመደ ባባሎ ይትመደ ብረገየቱ አሜን አሜን ተገርሲናል ይደፉ መቃጎፍ ኢየሱስን ሁን ከብዩ ከራስና ቢን አሜን ሃሌሉያ አሜን ያፈለርኩ ጋቢ ያደቁ አከጎድ ይሰጀልቀባ ፕላኑ ሳይጀምር ሳይቶቹን አየው ሳይቲ ይረደደም ኢሳንጀልቀብ አከምት ጀልቀብ ከንጀብ ይላል መንደሮታን ይላል ከሮታ ገራገራ ዲዲገመን ከና ይላል አሮጥ ፈርደው ካና ሬሴ ያበቴ ጅርቱ ኦሪሼ ያበቴ ጅርቱ ራ ከነ ፈምቱ ነብረን ጅሩ ነሞታ ሙራስቱ ነብረ አይላ ነሞታ ወጀቶ ተሞቱ ማታ አን ቢየሰነ ገገሰን ትለ ማርን ጎኒ ሂንም ነይላ አመላለ ፍጡትንም ነ ንገሩቱ ሰገንዳም ባስሪቱ ወጋልፉ ዋቀቂ መኪናን ቢታይና እቱ ዋቀጥኒ መንዱርሲኒ ነመጥምና የሚቀድመው ግን ለእግዚአብሔር መናገር ነው አሜን እቄቱ እና መንደሮታ ከና ጅሩም ገሩ ይጃሩ እንደንዳመለ መቃፍ ጅሩ ወንበር ይረሩ ይጃሩ ገሩ እንደንዳል ሰቦደ ባንቅዲ ጉሬት ጊሴቱ እቲ ቆልፈለ ወራ ፖስቲ ጎዳውሉ ሳም ወራ ሮሲ ዋጀቹ ቢያደረጀ ፖስቲ ጎዳል ማልቲ ራመን ነምጭ ኮንጀደኒ ሰቦደ ረዘማ ዳካስ ላቆፔሴሮ እኛ እሲ ወርኩን ከና ቢሳ ኢላላ ወርኩን ሞ ከና ላላ ቢሮ ሁንዱማ ካሮራ ለቀለቀያ ሄደን ነሚሰ ዲቦተስ መሳፍሮቹ ድድ ኩዳን ኬሳ ሰዲ ጠላታ ጌቲ ከነ ቤክ ጋፋ ወጅ ጀት ኩዳን ኬሳ ዲኒ ኬሳ ዲ ቀረንደ ዳንዛ ከን መቸላ ቦካን ኢትሮቤ አዱ ኬሳ ኦሌ ፈካቱ ዲነ ሰዲ ቀብድ ጋፋ ወጀቹ ፈት አልጋ ባልጋ ይሁን
Booddee itti kennee dubbisaniitu warri kaan. Jedhaniin jedhi kan siin jedhu deemnu ta'u keessa jiru. Naannessaa boo meemoorii isaanii si qayyaroo waaqayyo. Booddee warri sadii diddeematti fufte. Cikkaanee maa itti fufte. Warra zeeroon baatuudha isheen. Ergi kana karoora isaa diriirsee boodatu dhaqee ofii isaatii jalqabe. Gaafa inni ijaaruu jalqabu luboonnis warri biyya bushanis warri kaanis gara isaa yaa dhufan. Dhufaniitu maalti gargaaru? Karoora kee argineerra dubbifneerra hunda isaa nummoo maal hojjennu? Isa karra akkas akkasii sana gannuu dhiisiin ofii ijaarraa jedhan. Akkasi dhaqaa itti fufaa jedhe. Biyya ormaatii dhufee ayyama kennuu jalqabe yaa. Ayyama kennitaan jedhan. Warri tiimiin giruuppiin biraan immoo dhufaniitu ilaalleerra mul'ata kee argineerra karoora kee argineerra mee maalti gargaaru nummoo jennaani isin immoo isa karra akkasii sana dhaqaa xumuraa jedhe. Ijaarsi kellaa biyya sanaa at the same time guyyaa 52 keessatti dhume. Siamanna qajeelchaan keenyas siamanna baajeti keenyas siamanna firri keenyas inni isaan barreessan kun bara 2014 keessa raawwachuu jalqabe. Bara kana keessa raawwachuu jalqabe. Yesus harus jalqabe. Mereka suara jalqabe ya. Kepar. Hidup istilah kita. Hunda nama mereka orang kamu. Hunda nama mereka orang kamu. Nama mereka orang kamu. Banyak nama mereka orang kamu. Adi tidak biojedoh. Adi tidak bitumoro. Dijamranes dari Yesus. Injal. Maka Yesusin. Harus ya jalkam. Ya dinari Yesus. Nana mana? Harki Waaqayyo sirraban. Amen. Arifatee sirrabanam. Amen. Arifatee sirrabanama. Amen. Galataaf deebisanii yoo dhuftan turu. Keessan firaan namaan birriin utuu taane Waaqayyoon banam. Amen. Miraakiliidha. Amen. Sirrabanam. Amen. Harka Waaqayyootiin sirrabanam. Amen. Sirrabanam. Amen. Sirrabanam. Amen. Harka namaan hedduu garatti gortu wallaaltu muka qabataan adduu arraakee Waaqayyo sirraabaneera. Amen. Harri afurii maqaa Yesuus Kiristoosiin torban dhufu kudharfan dhufu jiru guyyaa galata kee haa. Amen. Mee narraabanameera jedha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin erga sanatti qaba. Dibaticha sirraa banamee maqaa Yesuus sirraa banamee adda maqaa Yesuus dokumentiin kennamu maqaa Yesuus carraa kee rifeensa aanseera namoonni abdii kutattanii garatti gortan abdan bilbila haaraa meesajii haaraa isin
Sinter kaba. Oke sana kaba. Pura-pura gara ratu kasih kaba. Apa gara ratu kasih kaba. Maka Yesus Kristus serapane. Serapane. Nama Yesus. Nama Yesus. Maka Yesus uji apa agar uji kamu terkayare. Serah ke jalan pasir Yesus terkayare. Serapane. Ke jalan pasir. Pura-pura ratu biar cize. Pura-pura ratu suame. Pura-pura ratu biar jalan pasir. Pura-pura ratu timur. Pura-pura ratu timur. Serra banera, guerra banera, guerra banera, guerra banera. Maka Yesus awas sindai, namun sindai, ahli sindai. Beri tubuh